Yesus Maariyaamiif maal ta'a? Ilma ishee. Ilmi ishee. Ayyee. Okay. Waaqayyoon ishii ta'u eenyu? Waaqayyoon ishees. Waaqni qabdu? Hin qabdi. Hin qabdi laata. Eenyu waaqni ishee? Waaqni ishee. Abbaadha. Si abbaa miti. Abbaa miti. Abbaadha. Maanu cinqitaati. Isin hin cinqine qananii kamitti si cinqati maqaan keetu qananii. Har'a waan goote qananii. Waaqoo Maariyaamii naa himi ilma naa himte. Yesuus ilma Maariyaamii naan jette waaqa ilma isii kana waaqa ilma. Akkam wallaalta waaqayyo. Okay waaqayyoon keenyoti. Nan beeka garuu na jala bade ka. Ani bira naa darbi ka. Bade. Eshi. Okay. Irra si darbe. Gaafii biraa nun gaafattu ati. Gaafii biraa si gaafadha ayyee. Eenyutu fanna? Kan biraa kan biraa. Kamtu caala? Waaqa keessaa nuu ba'i. Harka ol fuuneerra. Harka fuune. Isa keessaa nuu baadara rabbi. Maaf biyya lafaarra jiraanna waaqa keessa jiraannaa miti? Waaqatu nu jiraachisa isa maa hin beekne garuu gaafii waaqa keessa nu galchina. Nuti akkumatti jiraanna bakka. Okay, paartii badhaadhinaa keessa gallu? Maaloo dhalaata inni immoo. Biltsiginnaa keessa gallu? Waaquma waaqaa na waanuma waaqaa sana. Akka gootu. Gaafii saggaasaa nu gaafate. Gaafii babbareedu. Waa'ee barumsaa. Waa'ee teekinooloojii. Waa'ee tiktookii fa'a. Waa'ee akkatti namni akkatti ol argatu fa'a.